OBN Aljazeera nutti fakkaatuun amma kaa qiddisti Amaanpur nutti fakkaatuun amma kaa dhufnee jirraa ummata keenyaa duraan teenneetiniin OBN ilaalaa turraa har'a ammootiniin nullee namni nu haalaalu jennee OBN gara OBN dhufnee jirraa namni nu keessummeessu yoo jiraate Oromoon aadaa qabdi safuudha qabdi jennaa qiddistii jenna suma eegaa jira illee anaa dhufu baga nagayaan nu eedan isiniin jenna baga nagaan dhufte Shekaroobe baga nagaan nu eedanii teessuma kana karanu bagori taa ikeetuma sumaaf qophaa'eera shi ulfaadhaa kabajamaa isiniin jenna qiddistii teennaa kiuna godhaartaa inni hedduu hogguun namni na laalu karatti amma giddii as dhufe hogguun salaataa bahu namni karatti naqabee kun suuraa waliin kaana Shekaroobe baga qaamaan si argarree hedduu foddaadhaan si argaa turree naan jedhe akkuma sanas ammoo dinqisiifattuu keeti ala taa'eetiniin OBN kana hordofaa si ilaalaa ture jecha keetii fi ammootiin haasawa keetii fi akkasuma waan ati dabarsitu laalaadha ture har'a dhufee qaamaan si arguudhaaf ammoo baay'eedhaan gammadee duraan foddaadhaan si ilaalaa ture gammachuun na dhaga'ama akkuma ati kuu jette anillee kuu jedhee siin jechuudha barbaada. galata bedduu waan dhufteef hedduu si galateeffadha Roobe akkami Roobee bareeda Roobee Baalee Roobee biyya bareedduudha biyya quufaatii biyya gammachuuti hedduudha das nama jetti hedduudha qilleensisis nama tura hedduu ammoo siniin osoo achi hin dhaqinii asitti jecha kiyyarraa daawwachuudha dandeetta. Tole bareeda ati kiu jedheera jetteerta OBN Aljazeera na fakkaate OBN mala fakkaate seenni na fakkaate akkas amma qiddista Amaanpur na fakkaatu jedhe akkas jedhee dhugaadha. Tole bareeda kiu jechuun kun akkam sila toora miidiyaa hawaasaa kana jidduu tokko akka malee qabatee ture namni hedduun isumaa waa jedha yoo waarifatullee amma jechoota dheenna kana dhufanii hawaasa kenna keessatti barataman keessaa jecha tokko ta'ee jira maaluma kiu si godhee kiu jetteeti mudannoodha dhugamaan Roobe Adaamaa na fakkaate qaniisan akkam taate dhugamaan Roobe Dalloo na fakkaate kan ammas na fuuldura deema guyyaan sun yoo ka yaadadhu jecha guyyaa sa yoo ka yaadadhu ammas na fuuldura deema namni ammootiniin cooraa itti fakkaata garuu mudannoo narra gahe dhugummaa narra gahe dubbadhe haa ta'u nama hedduudha barnoota ta'e nama hedduudha tuqe ati rifaatuudhaaf jette ani qanii sarrifadhee waan bite kulli ispiraayitiif kooka dubbatame achirratti ispiraayitiif kookaa sanillee ufii dhugaa jedhee ture dhugama akkasuma ammoo ispiraayitiif kookaallee ufitti deebisee dhuge mucaan shaashamannee qanii wayii bahee mucaan tokko isa qoosaati moo kun wama dhugaan wama dhugaa mudannoo dhugaa narra gahe namni qoosaa se'ee haa jedhu malee mudannoo kiyya ka dhugaadha hime isa wal qabsiistee magaalota kanneen kaaftee jechoo akkas Roobeen tun amma guddattee wal biraa baradhe mana barumsaa shari'aa kana wayita baradhu sheeyni keen akkaan lola ture yeroo dabarsine naman dhiisu gaafan tokko haadha tiyya manaa dhabee obboleettii tiyya tangafaatu jira boqqolloo wayii naa akooyitee akaayii wayii naa akooyitee gaafsan ammoo bijaamaa godhadha agarraan yaadadha bijaamaan sun daalattiidha qoloo boqqolloo sa'aatiin naggahee dafi osoo jedhuun eele marra hartee kiisii gadi nanayxe o'ama kana eebadee osoo jedhu oddoon keenya bal'aadha oddoon keenya amma akka amma kaaree 200 kaaree 140 kanaa miti oddoo keenya yoo laaltee agarraan jira mana fincaanii shinti fardaan dhaqan jechuun hin dandeetta osoon fiiguu isiin illee maal taate ettee na duuka fiiti gangaladhee hanga har'aa kinoo gadaannis asirraan jira isiin gadi naqinaan hin jettu ani eebade jedhee fiiga an gadi naqu mudannoo akkanaatu jira isas dabalataa amma wanni ani irraanfanne tokko waan ajaa'ibaati waan agarraa na fuulduraan deemne namni yeroo ammootiin daa'imummaa waan seef godhe gadi hin dhiisu hedduu wayitaa kutaa lama baradhu yeroo san ammootiin akka namni nama hin jaalanne hin jiru jaalalli uumama kutaa lamatti moo kutaa lamatti jechaan barnoota kutaa waggaa 7tti seenee asirra kaa'adhu hin danda'u qiddisti yeroo san xiqqaadha ture
waggaa lama ilma beeraa kiyya bira naan bisaa turan asirra kaatee hin dandeettu naan jedhanii. Aduu asirra kaatee hin dandeenye maal gocha jaalalli si qabe. Kutaa lama ture. Kutaa gaafa lama ture sanitti hedduu gurbaa tokko ture mucayyoo wahii jaalate. Duraan dabdaabbee kataban. Dabdaabbee katabanii xalayaa jaalalaa maaliin dursee gaararraan bahee qilleensarraan maali ta'ee jedhan. Ati maal ka jedhu katabe? Ani hedduu mucayyoo kanaa dhaqaa mucayyoo sawwayita laalu kaartoonni guutu xalayaa jaalalaa kama isaatiin ol guutte. Anis ammoo mucayyoo tana jaaladhee waan godhu dhabee jennaan duraan namni ijuma keessaa intala jaalatan laalanii hin dandayan. Intalli tun ammoo amantaan isii amantaa ortodoksiiti. Hanga har'aa wanni ammoo ati yeroo jaalala jalqaba yeroo ani gani beekanii akka itti seensisan liivii banee malee akka itti seensisan hin beeku intaluma takka futtuqnatti ol jedhe waa tuqe kolfeseetan intaluma mataa keeppi ni caawwat gift ni caawwatu naan jedhe irrifatte seetanii eessaanatti dhuftee intalli sun subhaanallah argee jira viidiyoo sun abaleen xixiqqoon wama argite hoytuma san buttee qabde intaloo san nana waliin Keetichi kino wanni seenee naan jette abbo. Geemiin taphataa jiran ani gadhiisan fa'aa bara. Taphat seenee jette. Wayituma san butte wanni hin beekne nama hin beektu jedhanii suutuma waa baratanii. Warri tiktookii awwala araba seene kun illee beeytanii takkaa namni waa naan jedhe wayii illee ni jira. Sheek ofiin jedha naan jedhe tokko ammoo Abdusalaam Taahir Moomaa jedha naqee qabeetanii. Adaduma itti in obsan ammoo yeroo awwala obsa nama ficcachiifti ishee adam namni waa namaan jedhe koomatti mataa gan nama deebise namarra keessaa galii fa'a asiin jedhe. Ani ijoollee ta'een guddifattu warra kee qawaan hin beekne seente namni nagahumaan seenee xiitti si godhuu deema warri sooshaal miidiyaa si maraachuu haga mudawwara gattanii lakkoofsa ofiin lakkaayan takka 86 jedhaa deeman takka. Obsi barbaachisaadha. Maaliif uummanni tiktookii kun uummata warra Qureeshaa fakkaata. Warri Qureeshaa awwala rasuula rabbii amiin jedhaniini amanamaa jedhaniini eegana ammootiin maal jedhaniirree gaafa inni waa hayyiidhaan dhufe. Duubana itti micciiruu jammaran haga abiilaa fi bahutti haga beeraa isaatiin bahutti maraattuudha jechuun jammaran. Kanaaf obsi barbaachisaa. Wanni haaroonni kun wanni hin beekne nama hin beekne. Lafeettatti waa hedduu argine waa hedduu baran. Nama nutume irraallee nama gannu deebisiif nama koomantii hin taane nurraa katabe ilaallee waa hedduu argine. Wanni haarawaa kun wanni hin beekne nama hin beektu. Wanni itti seenan kun waa argan malee yookaan keessaa galii faasi gooti. Adadumaan tumamtee keessa deemteetiin ergi waa argita. Qaallichatu mana jimaa dhaqee jiran. Qaallichatu keessummaa namarra dhufee namni itti dhufan sun jimaa bichaa qama wanni jedhan. Jimaa namaa kennanii inni haara waan beeku. Jimaa kanatti kennanii keessummaadha waan itti kennan hima fuudhee osomaa inni didu qabsiisa. An haara waan kanan beeku osomaa jedhu afaan kaayanii eegarii deemee paarsantii 60 toliqe kokkolfuu jammare seeqatuu jammare 70 toliqe 80 siite anin galaa jee waan jeen dhageette hangalu malee teessisaan jirtu eegisaa anin galaa jeen abbo warruma keessummaatti dhufe maal abboo reefuma nutti dhufte yoom nagaa nu gaafatte yoom gosayyuu rahimummaa yoom rahima kennaa fira kennaa yoom ammoo tiniin si gaafanne yoom ammoo nagamaa seeraan wal gaafanne naan laa anin galaa jee Kaafte kaayisa akkana godhaa jirti parsantii 80 eegasiin waan godhan dhabanii jennaan isa harkaa qabdi galii yaanii galee eega mana gahee manallee hin teessifne abboo hin deebifte ofumarra deebiste oddoo ofii laallatee warra ofii laalee ofirra deebi'ee warruma keessummaa sanitti deebi'e maa deebitee jedhanii akka galee isinitti himuufiyyee waan jee dhageettanii akka galee isinitti himuufiyya. Isa teessisaan karama kana deemaa bule kan. Karama kana deemaa bule. Akkasii warri tiktookii karaa kana nama oofaa oola. Wiixata ishee Adamiif jedhe wallaahi. Wiixata Kadiir siin jedhee kiibtata kabbadaa siin jedha warri tiktookii kun. Kadiir siin jedhee kiibtata kabbadaa siin jedha warri tiktookii. Wallahi ishee Adamii kiyyaa hedduu argite. Kadiir siin jedhee kiibtata kabbadaa. Baay'ee sugeessa ammoo saabiqaa fi laayii qallaaltu. Jeddutti waan
seenaa nabii osoo qaraasisu siiraa qaraasisan beektanii seenaa nabii baneetumaan akkana qaraasisu ishii ummanni maan boonne imimmaan eessa dhaqee jee gadaa duraaniitu ammootiin wayitaa warri baaroo waa baasu namni hin booya shee arabuu jedhanii gabaa ammoo tossaa tanatti baalee roobee shee arabuu jedhan dheeraa isaati bareedaa isaati ani baaroma isaa waa lamaaf deema gabaa baaroma isaa tana caqasuu fi ammoo shonkoora gara jalaa kana muranii irraa darban san guuree meedatti baanee nyaanna gara nama jahaati baaroon isarraa qabadhe haga irraa seef taate sammuu assalamu alaikum baramulu durbanutti fuudha maali fedhe tokko irraa murtee eti jibaaro deebi'ee jedhe waan jettan dhageettanii keetichi baaro deebi'ee jettee akkasuma kalmaa taa'anii alaa'uudha taasisuu irraa murtee waan san argee barannoo meesheen yoo namaa tooban baaro deebi'ee kana goota dabalee irraa fudhadhaa waa'ee akhlaaqa nabii ammootiin akhlaaqa nabii ittimaa uummatatti Cina nabi ummata hima waa'ee ibaadaa ammootiin ummanni kun ibaadaayyuu hedduu hin baranne waa'ee ibaadarraa hima ummata naka barsiisuu irraa hin deemina ajaa sadiin teessan sanillee rabbi irraa wannii jedha daaltuu shee Sa'iid Abii Bakarii rabbi rahmata isaanii haa godhu nuti ammootiin har'uma argee wal barannelleedha nama ammootiin aalima hedduudha qabnaa garuu ol hin baane namni keenya nama baay'eedha qabnaa ajiru kana illee kama gooma biyya kun dabre akka shee Sa'iid fa'aasin jettan dabre muka biyya jiru mana ijaaran jedhanii isaanii illee rabbi haa araran ka dabre rabbi haa araran hawaasuma amma jiru kana dhalootuma amma jenereeshinii lafa dhufaa jiru kana nama beekumsa qabu jabaa ofii abba jabeeffatee qabadhaa waa irraa baradhaa waa irraa furadhaa waa irraa guduunfadhaa uumanti mentaane bichaa itti dhoosoo hin ta'in ammootiin ilmii rabbiitiif nama tokko kabajiyatti قال رسول الله جل قال الله عز وجل جل فول إسال لي جبت براء لي تو كنيان غران نتيل لي ديم إجل لي كلا شر هاجرات والله بالله إجل تنفوذ لي كلا شر هاجرات تونا مثلا قال الله عز وجل قال رسول الله جل سورة إسال جبت تيمي إني جت مسالات قال الله عز وجل قال رسول الله جل إن صدات برا أمة شيخون والله نمو تقول قصة صداته وان كنرا جتشما نما كان لالي ممورا مؤمن مموري أسيج أو كان لالي دوبت ديما كان أفو نبيك إن الله هم بودا جراني أسفدني ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ربي يحق القرآن الرب ست ولما أنك إن الرابطو هنكبن يو قارين كيس سنجران نبدان قفت أسيتي والقهي يعني مؤانا بجد الرقافة ممكن سنلي نفو الرأي مدينة أمسك لك كبان هذا برسا أستاذ واي فيديو ممرو كان الرتي أسر دبچوك أبدان كيت سايو شمران أيدي نجي سكالين إسا شيطان من ونو إساني تبرا تيك توك إساني يا دمي بياس دبراتي namni bichaan kuma bicha azawmi kajala jirullee nama caqasa ka gubbaa jirullee nama caqasa namni walirra video mumurame irratti dalagamu irratti keetu samarran kadini irra dhooggaanii irratti dalaga warra sheekota da'awaa waa godhu yu akkana irratti dalagaa jirani guyyaa lama takka kanarra shamarran video akkana sirratti dalayna waan ati dalayde sirraa fuunadhanii diin irraa kaalatti dhooggan jira isaanii kaballeessan waa'ee kanarraa fa'aa hubannoo guddaa ijoollee keenya ka shamarranii dargaggeessa keenya kennuun barbaachisaadha. Waan biraatti haasoftani mee waa'ee diigamiinsa masjiida shaggar keessa wal qabatee dhimmi islaamaa wal jettee waan sanarra waa dubbataa turte. Viidiyoo gabaabaa sagaleen dhagamu. Inni dhagaman dhagama. Sagalee kee dhagama? Inni dhagaman dhagama. Ol deebi'aa sheeka. Garuu beekottaa deebi'aa. Viidiyoo muraa waan jedhamu irratti viidiyoo muranii bootaa barbaadan akkaataa barbaadanii dalaguu irratti dhimmi islaamaa akka finfinneetii walii galee waa'ee sanirra dalagiinsaa fi Sufiyaan Usmaan fa'aa keessa ka jiru dhaqanii waan kana haasa'an waan ajaa'ibaa. Boleessa keenya Sufiyaan fa'aa dhaqee haasa'e jecha isaa bootaa barbaadan qofa keessaa muranii gadhiisan.
bootaa barbaadan qofa gadhiisan. Waa'ee san irratti walgahii guyyaa torbaan itti aanu walgahii goone maal godhe obboleessi keenya Sufiyaan yoo miidiyaan akkanaa waan naazaa sa'e mara gadhiisa keessaa murtanii bootaa barbaadan qofa gad hin dhiisina. Hatta miidiyaalee illee maqaa dhahe. Maaliif kana jechuun barbaade obboleeyyan keenya kan shamarranii kan dhiiraatu yoo ta'u du'aata. Deengaddas obboleessi kee beekiin jirtan se'a. Uf duras dalagame amma duras uf duras dalagamuu maraa waan ati jette irraa muranii bootaa barbaadan qofa gadhiisuun isaanii ni mala. Warri akka fedhe yookaan karaa amantaarraa nama dhogguu barbaadu yookaan maqaa nama balleessuu barbaadu. Ilma namaa asa keessa dongoruun ni mala. Maado ni mala qofayyuu miti argaa jirraayyuu gaduma dhiifamaa jira. Rabbi barakaa nu haa godhu. Wallahi nama kenna waan jajallaa malee waan biraa gad hin dhiisu. Keessaa muranii viidiyoo namaa ka gadhiisan keessattuu namni waa'ee sheekota viidiyoo irraa mummurtanii gadhiistan yaa waylakum. Wallahi rabbi isin irraa eegu. Wannu keessattuu rakkisaa jira tiktookiin keessan. Kanallee amma afaanuma takka keessaa fudhatee gadhiisa uummanni bara. Ayyoo Ustaaz Adam. Sila keessattuu nama ulamaati moo nama kaani namni waan akkanaa dalagu bakka ulamaan keenya jirutti eeganu amannee ergine jirri ammoo akkamitti waan akkanaa dalagi ka jedhu illee mee asumaan isin gaafanna Ustaaz. Injirani Ustaaz amma Ustaazan gaafatina Ustaaz ni kenna Ustaaz Muhammad Koppiliin kiyyu guyyaa 5 dura baratanii rakkoo hin qabu waan akkanaa nuti qubarraa qaba. Hageettani Koppiliin kiyyu guyyaa 5 dura baratan waan ta'eef kakana amma sheekonnillee ka akkanumaan ariifatanii sheekota irratti waa gadi qabanii waraaban hin jirani. Namni keessaa wal gorfatuun osoo jiru keessaa waa walitti waraabuun viidiyoo irratti wal ol baasuun kuni fatihaadha. مسلمة وأمرهم شورى بينهم جل رب الليل كان